Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattumaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Waajjirri to'annaa waliigala Ameerikaa Itoophiyaa naannoo giddugaleessaa fi kaaba dhiyaatti gochi hannaa gargaarsa namoomaa irratti raawwatamaa jiraachuu ibsuudhaan akeekkachiisee jira. Oduun itti aanu godina Matakkala aanaa Dibaaxitti humnoonni mootummaa manneen uummataa 80 ol gubuun barbadeessuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif fi odeeffannoo kennaniin himanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'allee lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'uun hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Mootummaan gama isaati Opereeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti humnoota bobbaasee gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin qindoomina Israa'elii fi Ameerikaatiin haleellaa Iraan irratti raawwatameen lolli jalqabe itti fufee jira. Har'a guyyaa 12ffaa isaa itti oolee jira. Israa'elii fi Ameerikaalleen haleellaa raawwatan cimsanii itti fufanii jiru. Iraan illee haleellaa haaloo ba'u Israa'el irratti misaa'iloota hedduu roobsuudhaan raawwataa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Gama biraatiin hoogganaan Iraan haaraan haasaa isaa kan jalqabaa taasisee jira. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turan bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Waajjirri to'annoo waliigala Ameerikaa Itoophiyaa naannoo giddugaleessaa fi kaaba dhiyaatti gochi hannaa gargaarsa namoomaa irratti raawwatamaa jiraachuu ifoomsuun akeekkachiisee jira. Waajjirri to'ataa waliigala jaarmiyaa gargaarsa misooma idila addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID Itoophiyaan naannoo giddugaleessaa fi kaaba dhiyaatti lammiilee deeggarsa namoomaa Ameerikaan deeggaramuun jiraatan irratti gochi gargaarsa irraa hir'isuu fi malaammaltummaan miliqsuu jiraachuu isaa akeekkachiisee jira. Gochi kun yeroo galmee deeggarsa lammiilee gargaarsa namoomaa barbaadan kaffaltii yookaan mallaqa akka kaffalan gaafataman kan dabalatu ta'uu odeeffannoo argadhe jedhee jira. Waajjirichi akeekkachiisa baatii gurraandhala 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa baaseen gochi kun aangoo dhimma itti bahuun namoota gargaarsa namoomaa USAID fi sagantaalee mootummaa Ameerikaa biroo irraa deeggarsa argachuuf dhufan kaffaltii akka kaffalan dirqisiisaa jiraachuu itti dhaqqabe jechuudhaan ibsee jira. Oduun itti aanu godina Matakkala aanaa Dibaaxitti miidhaan humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti dhaqqabsiisaa jiran akkaan hammaatuun gabaafamee jira. Humnoonni mootummaa badii tokko malee qabeenya uummataa irratti miidhaa guddaa mancaatii hamaa geessaa jiraachuu fi manneen jireenya uummataa 80 ol gubuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Kan nama ajaa'ibuu fi kan nama gaddisiisu immoo bulchaan aanichaa miidhaa hamaa uummata irratti yeroorraa gara yerootti dhaqqabaa jiru akkasumas manneen uummataa humnoonni mootummaa guban kana haalee jira. Jiraattonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal gandoota aanaa Dibaax jala jiran hedduu irratti yookaan keessatti poolisoonni humna addaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi milishoonni aanichaa jiraattota gandoota hedduu keessa jiraatan haleellaa irratti raawwatuun dararaa garaagaraa irratti dhaqqabsiisuun erga buqqisanii baqachiisanii booda qabeenya isaaniitii fi mana isaanii ibidda itti qabuun gubaa turuu fi gubaa jiraachuullee jiraattonni himanii jiru. Rakkoo dhaqqabe kanaan wal qabate jiraatan aanaa Dibaax ganda bacaatii tokko maqaan isaa kan akka dhamu hin barbaadin yaada kenneen ji'a tokko dura qondaaltonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu barbaanna jechuudhaan jiraattonni hundi naannicha gadi dhiisanii akka baane ajaja kennanii turan. Ajaja kana hordofuun jiraattonni aanaa Dibaax kan gandoota Giphoo fi Bacaati kan gandoota akka Odaa Abbaaxaa fi Damadasii, Tuskii, Geeshee, Goongoo, Qorqaa, Soboo Siree fi Jajjabaa Gigsaa irraa humnaan buqqifamuun gara magaalaa Barbarii fi Gaaleessaa dirqamaan qubsiifamuu eeree namoota rakkoo garaagaraatiin yeroo jedhametti qe'ee isaa irraa hin buqqa'in irratti reebichi hamaan raawwatu himanii jiru. Uummata kana fedhii isaa malee qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisuun turtii ji'a tokkoo fi torbaanota muraasa booda humni addaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi milishoonni
naannicha maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun aanaa bulaa irraa dhufuudhaan ganda Coqorsoo fi ganda Dibaaxitti gaafa gurraandhala 26 fi 27 manneen jiraattota 80 ol guban jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Gandoota garaagaraa keessattis miidhaa wal fakkaatan haaluma wal fakkaatuun kan raawwatame ta'uu ibsuudhaan miidhaan kun akkasumas gidiraa fi dararaan bal'inaan uummata irratti raawwatamaa jiru kun kan sabarratti xiyyeeffate ta'uu ibsuudhaan addatti uummata Oromoo haala adda ta'een irratti raawwatamaa jira jechuudhaan komii isaanii dhiyeessanii jiru. Walumaa galatti wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru wanti namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru dararaa fi gidiraan ajjeechaan saamichi raawwatamaa jiru kan daangaa dabre ta'uu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa yaada kennaniin ibsaa jiru. Tibba kanammoo haala adda ta'e lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti humni qindaa'aan bobbaafamuun lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti gochi namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kan daangaa dabre ta'uu bira dabre maaltu yaadame waan jedhu gaafii kaasaa jira. Oduun ittaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti har'allee bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaatti tibba kana fufteedhaan aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhataa jiru miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu loltoota mootummaa hedduu boojee meeshaalee hedduu irraa hiikkate hedduus addunyaa kanarraa godaansuun hedduus madeessuun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa aanaa Laaloo Assaabitti ganamaan yookaan barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Laaloo Assaabii ganda Geeboo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun hedduus immoo addunyaa kanarraa godaansee hedduus madeessuun injifannoo argatu odeeffannoo achirraa nu ga'ee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaatti kaleessa dheengaddaa fi sanduras fufteedhaan aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argatuu beeksisee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun guyyaa kaleessa lola gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeesseedha. PKM 4 fi AKM hedduu irraa hiikkatu loltoota hedduus akkuma viidiyoo irratti argitan kana booji'uudhaan kan hafan immoo hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggara aanaa Abuuna Gindabaratitti guyyaa kaleessa lola cimaa loltoota mootummaa waliin lola gaggeeffame irrattis haleellaa cimaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Gindabarat kaachisitti lola loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan kan ibse yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatus odeeffannoon nu gahee jira. Meeshaaleen irraa hiikkatamanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u meeshaalee garaagaraa baay'ee fi akkasumas xiqqaa hanga guddaatti hiikkatu isaa kan agarsiisudha. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi akkasumas zoonii madda albuudaa qindoominaan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhataniin humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun kaan booji'uun kaan immoo madeessuun kaan immoo addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatuu odeeffannoon nu gahee jira. Warroota booji'aman keessaa isaan viidiyoo irratti argitan kun muraasa yoo ta'an bakkoota garaagaraattis haaluma wal fakkaatuun booji'ee harkaa qabaatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama kaaniin yoo booji'u gama biraatiin immoo loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisu gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Isaan kunniin bakkoota garaagaraa irraa har'a mooraa waraana mootummaa gadi dhiisu gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin kan simatamanidha. Gama mootummaatti odeeffannoon jiru bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo hin arganne ta'ullee gama mootummaatti loltoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafaman namoota nagaa irratti badii fi gidiraa raawwataa jiran cimee itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraatii fi jiraattonni odeeffannoo kennaniin himanii jiru. Darbi. Igamba uga. Esa tutte. Ana. Ani kara es. Kara macce to kana. Macce to man achi man. Macce man ke achi macce man ke ya ta askinu tareta.
Tariitaa kana maal gochaa deemtee? Achi nama hubannoo irra qarqaarsa wayii barbaadu achi dhaqee waa kana qarqaaramu isaan Gochi manguddoo fi nama isa wajjin viidiyoo kanarratti argitan kanarratti raawwatame kana jedhamee himame kan dhumuu miti. Himulleef kan namatti toluu miti. Mataa keessa akka bofaa dhiitaa kopheen gararra deemaa dararaan hamaan erga irratti raawwatamee booda haala nama gaddisiisu rasaasa itti roobuun namoota kana ajjeesanii jiru. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Namoonni kun badii tokkollee hin qaban kararraa qabamanii badii tokko malee yakki hangana ga'u irratti raawwatame. Manguddoon kun jiraataa Honqolloo Wabee ganda Maccituu Warqeeti. Magaalaa Xaareetaa dhufuudhaan maatiidhaaf waan isaan barbaachisu magaalarraa fuudhanii galuuf ture. Nama kana kararraa qabuun badii tokko malee gochi viidiyoo waraabuun isarratti raawwatame ani asirratti argisiisuuf waan hin ayyamamnedha. Gocha isarratti raawwatame laaluun namatti hin tolu. Namoota nagaa kana irratti gocha fokkataa kana viidiyoo waraabaa raawwatuun maaliif barbaachise? Waraabanii gadhiisuunoo maaltu yaadame? Gocha fokkisaa kana kan raawwatan qaama nagaa eega kan jedhan humnoota mootummaati. Maaliif gochi akkanaa raawwatame? Jechuudhaan hawaasni bal'aan gaaffii gaafataa jira. Deebii mootummaarraa eena. Akkuma jedhame rasaasa itti roobsuun ajjeefamuun dhugaa akka ta'u taate baay'ee waan nama gaddisiisudha. Oduu biyya alaatti lolli baha giddu galeessatti Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwatan cimsanii kan itti fufan yoo ta'u, Iraan illeen haleellaa irratti raawwatamuuf deebii kennituu fi akkasumas gochi haaloo bahu cimee itti fufee jira. Guyyoota lamaan dabran haleellaa Israa'el irratti misaa'iloota roobsuun raawwataa jirtuun misaa'iloota haaraa fayyadamuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamee jira. Gama biraatiin hulaa Hormuz irrattis danqaa raawwattee jirti. Haleellaa guyyaa kaleessaa dooniiwwan qajeelfama Iraan keette yookaan daangaa Iraan keette darban jette irratti haleellaa raawwachuu Iraan beeksiftee jirti. Haleellaa raawwatteenis dooniidhaan sadii yookaan immoo markaboota sadii miidhaa irratti dhaqqabsiisuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Gama biraatiin immoo qondaalli ol'aanan bakka Ayatollah Ali Hoomini bu'e har'a haasaa isaa akka jalqabaa taasisee jira. Haasaa taasiseen anis muudamuu kiyya kan dhagaye televezyiinii irratti itti gaafatamummaa guddaa natti kenname fudhadhee galmaan ga'uudhaaf ni hojjedha jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu tura hawwii kenna nagatti nu tura.